Yaa hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa jiruuf jireenyi keessan nagaya. Eeyyee nagaa hordoftoota keenya kabajamoo lafa jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jechaa har'a qophii tokko isiniif qabannee dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Qophiin keenya har'aas bulchiinsa Dr. Abiyyii fi yaada jijjiirama paartilee mormitootaa jetti. Eeyyee akkuma beekamu Dr. Abiyyii akkuma gara aangootti dhufanii as hojii boonsaa hedduu hojjetan keessaa inni guddaa fi ijoon paartilee morkattootaa biyyaa ari'amanii turan biyyatti deebisuun karaa nagaa akka qabsaa'anii uummata isaanii tajaajilan ture. Haaluma yaadameen paartilee morkattootaa biyya ormaatti dararamaa turan kan akka Abaawoo Shanee, Gimboo Sabaattii fi warreen kana fakkaatan akkasumas miidiyaaleen biyya keessaa maqaa shororkeessummaan ari'amanii turan akka gara biyya isaaniitti deebi'anii karaa nagaan uummata isaaniif argaa dhageettii ta'aniif karaan saaqamee fi gara biyyaatti deebi'an. Haa ta'u malee turtii waggaa 4 bulchiinsa Dr. Abiy keessatti paartilee morkattootaa kunis ta'ee miidiyaaleen alarraa galan qixa yaadameen akka yaadametti uummata kana tajaajiluu hin dandeenye. Fakkeenyaaf Abaawoo yoo fudhanne qaamni nageenyatti amanu karaa nagaa uummata isaa tajaajiluuf mootummaa waliin hojii eegalee osoo biyyaa fi uummata isaa tajaajilaa jiru. Fakkeenyaaf hanga sadarkaa ministeeraatti muudamuun uummata isaanii tajaajilaa jiran osoo jiranii gareen biroo ammoo Abaawoo Shanee kan ofiin jedhu hannaa fi shororkeessummaa filate immoo bosona Oromiyaatti galee maqaa uummata Oromoon daldalaa uummata Oromoo immoo ajjeesaa gudeedaa qabeenya isaa barbadeessaa hataa uummata Oromoo rakkoo hamaaf saaxilaa mana jireenya isaa irraa buqqisaa yeroo jiru agarra. Gama garee faannoo ofiin jedhutti yoon isin deebisu maqaa uummata Amaaraan lafa dhiitaa seenaa warra atseewwanii duriin of jajaa waan inni akka maqaan isaa namaa olii kan maqaa fi fokkorsuu lafa ciru garee hattuu fi sobduu garuu immoo kan uummata kanaaf waa hin goone yeroo itti nageenya uummata kanaa gaaffii keessa galchu argaa jirra. Kana gaafan isiniin jedhu qabsooftonni uummata Amaaraaf qabsaa'aa turan kan uummata isaanii tajaajilan kan mootummaa cinaa dhaabbatanii nageenyaa fi badhaadhina Itoophiyaaf hojjetan hin jiran jechuu koo miti. Jiru fakkeenyaaf itti gaafatamaan paartii Abiin kan ture amma sadarkaa ministeeraatti filamee uummataa fi biyya isaa tajaajilaa jiru akka jiru kan wal nama gaafachiisu miti. Miidiyaalee tokko tokkos yoo fudhanne kan kaayyoo miidiyaa dagatanii olola siyaasaaf miidiyaa uummataa fayyadamuu yaalan hedduudha. Nageenya labsuu dhiisanii yeroo itti waraana walii keenyaa labsan argaa oolla. Maarree mootummaan waggoottan arfan darban dirree dimokiraasii bal'isuun waan kana mara nu agarsiise. Wantichi kan tokkummaa fi aadaa uummata kanaa hubu ta'uu gaafa hubatu dimokiraasiin akkuma jirutti ta'ee iddoo itti ijaarsi dallaa jal'ate dagalee hin qabuun akka sorooruuf hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu eegale. Eeyyee olaantummaan seeraa wabii mirga namoomaa fi dimokiraasiiti. Biyya tokko keessatti nageenya amansiisaan dinagdeen itti fufinsaa mirgi namoomaa fi dimokiraasii kabajamuu kan danda'u yoo olaantummaan seeraa kabajame qofa. Bakka olaantummaan seeraa hin kabajamnee fi seerri hin safeeffatamnetti nageenyi lammiilee fi safuuf safeeffannaan hawaasaa ni laafa. Mootummaan waggoottan arfan darban kana jijjiirama qabsoo uummataan argameef sirna jabaa ijaaree nageenya amansiisaa dinagdee hundee qabuu fi tokkummaa sabdaneessummaa ijaaree jabeessuuf hojii bal'aa hojjetaa tureen jijjiiramni hedduun mul'achaa jira. Uummannis firii qabsoo isaa dhandhamuu eegaleera. Haa ta'u malee gareen lammiilee nagaan jiraachuun mataa bowwoo itti ta'uu fi dinagdeen biyyaa guddachuun isaaniif hin liqinfamne nageenya lammiilee booressuu irratti xiyyeeffachuun bakka adda addaatti nageenya uummataa boressuuf yaalii isaan hin goone hin jiru. Yeroo ammaa nageenya amansiisaa bakkatti deebisuuf garee hattootaa wal ijaartee nageenya hawaasaa darartu irratti tarkaanfii fudhachuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojiin eegalame injifannoon dabalamee cimee itti fufuun uummanni bal'aan fayyadamaa ta'aa jira. Gareen kabajamuu olaantummaa seeraa faayidaan inni argatu itti hir'ate ajandaan sobaa kalaquun yaada diiggaa isaa balballoomsus hojiin ijaarsa sirna dimokiraasii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa sabdaneessaa jabeessuun eegalame cimee itti fufa. Yoo akkas ta'e malee addaggeef hiikaan dimokiraasii hiikni walabummaa hin galuufi. Kanaaf immoo uummanni keenya akkuma barame ilma isaa ilma abbaa gadaa bira dhaabbachuun jijjiirama Dr. Abiy akka biyyaatti akka Afrikaattis ta'ee akka addunyaatti fide itti amanuun yaadaa fi kaayyoo tokkoon dhaabbachuun jijjiirama eegalame itti fufsiisuu qaba. Itoophiyaan iyyeettidha jedhamtee beekamtu haaloo fi jibba bukkeetti qabuun yeroo hojjennee jijjiiramnu amma sanyii lakkaa'uu fi seenaa darbee wal ciguun dhiifnee sanyiiwwan biqiltuu fi midhaan garaagaraa dhaabnee hiyyummaa seenaa gochuu qabna. Yaa jama'a Dr. Abiy gaggeessaa jaarraa kanaa qofa ta'uu isaa hubannee akkuma isaatti halkanii fi guyyaa hojjennee yoo jireenya keenya mo'anne cubbuu miti.
hojii hojjennu dhiifnee qumaartota siyaasaaf dibbee reebuun keenya beelaa fi gadadoo nutti cimsuu malee waan nu furu akka hin taane beekuun abbichuu abbaa malaa waliin gara fuulduraatti haa imalluun dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatina.